maltate. Kaya ba tu hindi mai cirenyan. Nuti se jiddu kana qorum sai rega wan kamnuf barille furadde du fasumatti neg. Sarim tefi bulla fume sega hiba. Namticha mana kana nurraa bitee biraan dhufa. Mana dafnee akka ganna keessa barbaada. Kan nama gammachiisu bishooftuura na bilbilanii manni jireenyaa keenya guutumaan guutuutti akka xumurame natti himani. Hoteelli keenyas xumuramaa jira. Ngawi akkam nagara. Garuu shin maaliif na jibbiti? Osoo harka isheetti qabu callistee na ilaalte. Sin jibbitu sin arginetta. Dhiis yoon isheetti godhuun baane. Torban lama sadii booda ni deemna jechuudha ka. Manni jireenyaa keenya xumuramnaan maal eegna? Guyyaa lama sadii booddee ni deemna. Hoteela ijaaramaa jirus sirriitti fudhachuudhaaf ni tola. Harmee guyyaa lama booda eessatti galla? Barumsa koo addaanan kuta jechuudha moo? Naon. Akna sirtu na jala diddaati. Akan nanti dubbatiin jennaan diddaati. Tokkicha koo kana ilaaltu. Siifuu mucaa kana dhannachuun danda'ama jechuudha. Gabbii booda irra jiru immoo waliin haawwan. Waan barbaachisu na gaafachuu dandeessa. Dabalataanis immoo hojjettoon bira jirti. Ishee argachuu dandeessa. Harmee abdiin fa'aa laga deemanii jiru. Dhaqee nagaatti isaanii jedhu. Eeyyeen dafiitii osoo abbaan kee hin deebi'in dubbisiitii koottu. Miti. Gammada. Hoo sagaleen koo dhiira fakkaata moo? Okay, hawwi. Har'a akkamitti as qayyabachuu dhufte? Qayyabachuuf miti nagaattis niin jechuufan dhufe. Echa deemuuf? Maatiin koo bishooftuutti mana ijaaranii. Bishooftuu? Amman booda waliin barannu jechuudha? Maal? Waajjiraata. Addaan hirmaata. Kottaa suuraa kaanii yaadannoo fuutaa. Gamtaa kee manni barumsaa sitti barfachaa. Asaamintii sirii kenneetii jira biyya adatuuti hojjettaniitu namni hojjennee yoo jiraate akkuma dafaa gara daati ba'a. Abdiin jedhama obboleessa gamtaa haadha xiqqoo isheetti barfateetiin isheen sodaate. Obboleessi kee baay'ee cimaadha. Akkati isa qayyabachiistus natti himee jira. Kanaaf haaluma kanaan itti fufiitii qayyabachiisa. Ayyee galatoom. Lakkoofsa bilbilaa wal jijjiiruu dandeenyaa? Rakkoo hin qabu. Qabadhu. Duwwaa 9 13 duwwaa 2 caaltuu jedhiitii qabadhu. Ayyee galatoom. Lost in your
Abdi. Bishaan kanatti naqneeru na kaas. Tokkoffaa waan baateef sammata sinaffeerraan hin gannaati. Deemiti huccuu jijjiirannu. Sababa keetii maamila baay'ifannee jirra. Bu'aa baay'ees argannee jirra. Erga dhufte kilakiin keenya kun bu'aa gaarii agarsiisuu eegalee jira. Cimina qabduu fi haalli itti maamiltoota simachaa jirtu baay'ee gaariidha. Kanaafis anii fi dureessoon mindaa kanatti parsantii 30 sii daballee jirra. Dooktar Raagammadde. Mucaan ammaa sun gammeen gara keenya barata. Abdi anaanis dhagalmees. Hin ta'u barnoonni fi ispoortii wal faana deemu. Maa isaanis ni baratu miti maaf hojjetu ture. Hin ta'u siin jedheera. Sportii kanatti maxxansitee miti. Isin maaliif na waliin hin dalagdanii anaaf nama mijatu harmee koo gargaaruu qabu. Sanaayyuu kaffaltiin mana barumsaayyuu baay'ee ishee dhibbisaa. Waa'ee kaffaltii rakkoon qabu ansii jiru. Lakki harmeen koo natti dallanti natti hafu. Yoo ta'e kan maaliif hin faana nu hojjetus. Tole, ispoortii kana leenjuu fi maatti kakaase. Namoota maatii koo irraa ajjeessanaan isa ajjeesuun barbaadu. Lakkina akkasii miti. Ispoortii kana namni hojjetu sombii fi onneen isaa seeraan akka dalaguuf, xiyyeeffannaan isaa akka dabaluuf, diina ofirraa ittisuuf, jabeenyi qaama isaa akka dabaluu fi hojii hojjetu kam irratti iyyuu ofittamummaa akka argatuuf. Kanaafuu ati kanaa yaaduutu sirra jiraata. Waliigallee eegamta. Haa ta'u. Check. To be. Mijaan kun ati yoo bishaan kee geessu faana deemaa fa'aa. Ati yoo maaf ittiin jalamu keessatti nama dhagaa keessaa nama eebbee. Namni bari yeroo yaada namatti fiduuf iyyuu nama dhiisa. Inni garuu ani garuu abbaan kee fagummaatti waan eebbisiif qaxaree natti fakkaata. Atis garuu baay'istee mee mucaa kana maaltu itti irratti? Ati bifa jetta, dhaabbii jetta, kunuunsaayyuu siin gurgurtaati immoo. Yeroon kee immoo ga'ee miidhachuu eegalte. Ani garuu har'aan booda isa wajjin deemaa hin dhaabbadhu.
Maal ta'ee yoo ta'e guyyuma tokko isaa dhaabbatee haasofsiisuu darbee Hangaachi dhaabbatee ishee eegu osoo ishee waliin daree galee barate yoona dippiloomaa ni qabataa ture. Dippiloomaa maastarsiin hojjetu jetteetu. Atin baay'ifne garuu kanaa ol maal gochuun qaba? Guyyaa tokko yaada jijjiirrattee seeran dhaabattee na dubbifte jechuun arras jaalala keetiin duuba keen deemaa jira. Sittin dubbachaa jira. Ati maaliif nan dhiiftu? An naman jaalladhu qabaan siin jedhu. Lammataa ija kee arguun barbaadu. Akkasii har'aan booda sin kadhadhu. Obsa na fixachiiftee jirta. Jaalattus jibbitus harka kiyya galuun kee waan hin hafneedha. Dhagaa. Hello Naol. Laudii rogoodhe. Akkam nagaadha? Sanyiin bilbilan kaasuu eessa jirta? Naannoo mateenyee bariif bara lakkoofne sanyiin ammoo bilbila fudhachuu gara manaa gale. Lakki. Mana ciree tokkummaatti koottaa sanyiidhuma faana ciree nyaanna. Tole. Yeroo achi keenya hundi keessanuu akkan kolfe akka nama humaan agarree ta'uu qabna. Osoo sin gaafateen intalli maal si goote? Dubbiseen jira. Maal siin jettee dursitee nu dhumbattee akka nuun hin jenne. Eeyyaan bilbila ishee naa kennitee jirti. Bilbila? Argitanii hiriyaa keenya hanga irraa hin barre jechuudha. Maal jechuu barbaadaniiti? Nuti tan argine bilbila ta'uu hin taane yeroo ishiin kaballaa sii kennitu qaba. Oo. Yo, give me something to dance to. Yo, give me something to dance to. Asumatti na eegame. Keessa isaan dubbisee. Beessa maal? Ijoo wanta kana galmaa'uun qaba. Carraa gaariis naaf ta'uu danda'a. Bodyguardii moo? Inqoostaa maal sii godha bodyguardii? Hoteelli kun kana wiifii bara. Gaara doogal mooftee sii fa'i. Carraa wiyyuu wal quunnamtu argachuu dandeessa. Hello. Galata waaqa akkam? Maaliif bilbilte mana ispoortii nu dhuftaa miti? Har'a bakka hojii aan tura. Yeroo xumurte gamtaa mana naa geessaa? Maali rakkootu jira moo? Lakki rakkoo hin jiru. Dhimma hojii waan mari'annu qabna. Ayyee ayyee. Hawwi akkam ispoortiin? Baay'ee gaariidha. Hedduu dabaltee jirta. Bifa kanaan itti fufnaan shamarreen biroof illee fakkeenya guddaa taatee dheena mana. Miti. Osoo jennu barattoota koo keessaa mana kee fi mana abdii qofa kan hin beeku. Kee garuu osuma dhaloon. Lakki kiyya dhaloonni amboodha. Maatiitu hojiidhaaf asitti jijjiirame malee. Akkasii. Anis yeroo dheeraaf achi taa'eera. Namni ati yaadattu ni jiraa? Namoota gurguddoo yaadadhu. Garuu kan waliin guddanneef baay'een jaalladhu hiriyoota koo abdiif kiyya hin irraanfanne. Keessattuu gaafa nagaatti isaaniin jechuu dhaqee waan kiyyaan raawwate hin irraanfadhu. Maal irree kiyyaatti waan baay'ee qabuun fakkaata. An kanan jedhu mana barattootaa baruun maaliif si barbaachise? Mana barattootaa qofa miti. Bakka isaan oolan illee nan hordofu.
kanneen bakka gaarii oolan hin jajjabeessa. Kanneen bakka hin taane oolan immoo akka isaan irraa uffisatan hin taasisa. Jedhi gaa nagaan bule. Eenyu gowwoomsu fiigdee gattee uffata jijjiirra. Maaloo dheessaa jirtaa? Si miti nama waraana bala keessa waliin gadi fiigaa kan ture. Mucaan bartee abjoota jirta moo? Eloo sanyi dhiifama dhufaan jira hirribatu na fudhatee barfadde. Tole tole. Maalidha akkanatti odeessa jirtu? Nama maaliif waraana? Dhiifama abbaan ta'e abdii waraanuuf ture. Alaalatti yeroon ilaalu suma natti fakkaata. Akkamitti sitti fakkaata huccuu akka kootu uffatee jira moo? Lakki lakki. Maalumaafuu waan tokko dhibbatti itti amantu malee akkan odeessine. Sirboota biyya alaa qofa osoo hin taane kan biyya keessaas dhaggeeffadhu. Afaan, aadaa, duudhaa fi seenaa kee beekuu fi dagaagsuuf tattaafachuu qabdu. Nama amantaan bifaan yookaan saalaan hin qoodin hundaa kabaji. Garuu immoo eenyuun akkan sodaanne. Yartuunis mirga kee akkan sarbine. Haqaaf malee garaafis akka hin jiraanne. Yeroos gochaa fi hojii keetiin seenaan si yaadatu. Lammiin kees fakkeenya si godhachuun si hin boona jechuudha. Mee gaaffii tokkoon si gaafate. Maaliifidha kan barattu? Beekumsa argachuu fi dandeettii argateera hawaasa tajaajila. Jireenya koos na fooyyessa. Namni qofatuu fi amanamummaa hin qabne hawaasa tajaajiluu hin danda'u. Hawaasnis hattuu, saamtuu fi gantuu hin barbaadu. Qarshii lafatti buuse dhokfattee si gaafannaa hin argine naan jette. Kanaaf ati kan obboleessa kee saamtu imaanaa uummanni sitti kenne fuutee itti gaafatamummaa kee bahuu hin dandeessu jechuudha. Bulchiinsi gaariin manaa waan eegaluufu dogongora akkasitti lammaffaa kan deemne. Mee wanta akkasii si gammachiise kanatti himte? Isaan dura waan as gaafadhu qaba. Fayyaa mana kana beektuu jedhama. Seenaa birootti kennuu dandeessaa? Kan inni radhee guddadhaan booddee ta'u hangam kutaa jaaquu firootaan baay'ee jaalladha. Kiyyaa fi hawwii waliin barachaa ture. Hawwii maatii ishee biyya birootti waan mala jaalanii nu biraa deemte. Kiyyaan illee na waliin ture. Akaakayyuu isa waan ibsateef akka isaan gaafachuu deemuu fi ergaa fi suura tola kaa'uudhaan deeme beektaa? Suurri tokko hin balle. Hin balle na bira jira mana ispoortii keessatti. Akkasii. Ida namichi kee manumatti si galee namicha maali? Gardii kee kanadha kamu. Maaliif nutti nimni agayoona? Anu laagaa kamiin akka inni mana kana lixe iyyuu hin beeku. Eda abbaa kee akka gaafan fagoo jiraatti. Jiifama gaafa galmeeffata. Gamtaan maatii keessa namaan akka jiifama kaase. Akka waan isaanii yaadachaa kaafuu barbaadu. Garuu waanta karaa guddifamuu barbaadu. Yeroo maatiin kiyyan irraa ajjeefaman ani yuunivarsiitii irraa kunuunsarran ture. Kan na aarsu garuu awwaalchi isaanii qofa irratti argamuu dhabuu osoo hin taane maatiin kiyya eenyuun akka ajjeefamanii fi maaliif akka ajjeefamu wanti baramee jiru. Mee eenyudha obboleessa obboleettiin haati yookaan abbaan yookaan immoo lammiin irraa ajjeefamee nama callisu jira. Itti garuu callisnee taa'aa jira. Gocha maatii keessatti raawwateen baay'ee galu. Garuu beektaa guyyaa galmeessan maqaa keettis shakkiin suurri kun immoo yeroo dheeraa booda wal baruuf keenya sababa biraan taa'ee tajaajilu. Anis baay'ee gammadee.
eessa jirta? Gaardiin maamiltoota irratti lola kaasee mi'i caccabee jira. Dafii kottu maaloo. Ani kan inje naawol faana waan taasiftan jira. Lakki naawol garuu eenyudha? Gaardi hoteelichaati. Gurbaas tokko gaafadheen ture. Innis naawol akka hawwi jaalatuu fi nu doorsuuf akka dhufanidha kan natti. Lakkan isan beeku. Garuu kana dura na waraanuuf kan yaade sanatti fakkaata. Si waraanuuf si yaade ture? Mindaa kun akka inni tole. Mindaa meeshaa caccabe hunda fedhi guddaa isa jira. Baay'ee gama faasnee. Akkatti sirraa fudhadhuu fi waan sirraa fudhadhuun qaba. Guyyaa biraa dhufanna sadee. Hello? Galtanii? Eeyyeen gallee jirra. Kan isin jedhu hariiroo naawol waliin qabdan natti himuu dandeessaa? Hariiroo maalii? Hariiroo isaa wajjiniin hin qaban. Hawwii akkanaan dhoksine wal'aama. Mana barumsaati yeroo baay'ee na hordofee na wajjiniin haasa'uuf yaalii godha. Maaf natti himne hanga yoona ila dhageessaa dura sababa keetiif kan nu reebaa turaniif sababa keetiin waan reebamnuuf yookaan immoo wanta miidhamnuuf hin qabnu. Kanaafuu har'a kaastee akka gara koonnuuf. Kan naawol waliin eegaltes achumatti isa waliin xumure. Hello. Hello. Gamtaan nuti isaa galu. Hai, eessa deemtu? Har'as moo bultu? Har'a qofa osoo hin ta'in kana booda bakka tokkotti galuu qaba. Yoo hammaate si fiigdee jalaa bahuu dandeessa. Gamtaan garuu kana gochuu hin danda'u. Kanaafuu walumaan taane diina ofirraa qolluutu nurra jira. Maal immoo taate? Abbaa saamtotatu na reebu. Saamtonni sa'aatii kana keessatti si reebu. Bakka hojii jettu sanatti immoo reebamte malee. Waan barbaaddu na gaafadhu hojii barbaaddu siin bada siin hin jenne. Abbaa bayeeran jedhe yaaddayin. Si caallaan haa ta'u. Abdi, hawwiin dallaa kanaa baate amma. Eeyyeen gamtaan yeroo mana barumsaati boo hordofuu mana bartanatti fakkaata. Maal gochuu dhufte ree? Naawol na dubbisuu yaada jechuun hariiroon isa waliin qaba jechuun. Kanaaf natti mufachuun sirra jiru naa jette. Akkasii garuu miila aariitiin deemaa jirti. Wayi mufachiifte moo? Ani nama firaa fi diina kiyya adda baasee hin beekne. Osoo lola sana keessatti miidhameera yookaan hidhameera ta'e rakkoo guddaaf hin saaxilama ture. Akkuma beektu gamtaan yoo jiraanne ani jiraachuu hin danda'u. Dhiigamu kan namaa kee kufu kan olla qabu akkasumas duullee kan na awwaalu dhaba jechuudha. Kanaaf eenyuun akka hin amanne itti ishee soo ta'e. Hello. Eessa jirta? Dhimma wayiitu fana deemaa jira. Hawwiin fa'aa abdiif kiyyaa faana konkolaataa qabatanii bakka isaan deemaa jiran hin beeku. Bakka bashannanaa ta'e bakka isaan adda hin baafanne qaba. Duuka bu'itoo isaan hordofu. Bakka isaan deeman ani nan deebi'a. You asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. So I played it cool when I was scared. Ati maal eegdaa gayoona? Isaan boo fedhu natti fakkaata. Amma waan ittiin isaan hordofu hin qabu. Carraa kanatti fayyadamuu qaba malee haala mijeessa. Carraa maali? Okay. Gamtaan gurbaadhaan konkolaataa akkana butanii hin deemnan. Meerreessa jiru.
kunooti bakka kana taa'ee bidiruudha utuu isaan bashannanaa jiranii ilaalaan ture asxaan hordofaa ture isaanii. Arra nutti haasofte yookiin dhimma deemeef hin xumurre yookiin dhufee isaan hin dhaabsisiin. Bifa kanaan walitti dhufeenya itti fufu taanaan isaan dhaabsisiisuu hin dandeenye. Kanaafuu sochii isheen raawwattu hunda ganama hanga galgalaatti hordofuu qabna jechuudha. Konkolaataadhaan waan deemtuuf ishee hordofuun baay'ee namatti cima. Namni bilbilaan ishee hordofu otoo jiraatee baay'ee gaariidha. Kunis yaada gaariidha. Nu keessa namni tokko jaalala ishee fakkeessee hiriyaa ishee tokkotti michuun odeeffannoo garaagaraa irraa fuudhuu danda'a. Kanaafuu sanyiin har'umaa kaastee assaayimentii kana fudhachuu qabdi. Ammas immoo akkuma barte karoora kiyyana jalaa fashaleessi. Qarshii 30,000 akkaawuntii kee irratti si ergeera fudhadhu. Si barbaachisa taanaan bilbilii na gaafadhu. Akkam bulti? Galata Rabbii, keessaa galtaa. Gamtaan mana barnootaatiin geeffaa jira. Hojii siin galu eeyyaman bahe. Manni barumsaa karaa gadii kanan turee re'aasiin maaliif naannofte? Tureeyyuu. Garuu beektaa bishaan baay'ee miidhagduuf argeessanii geggeessee deebi'aa jira. Maal irree maal ta'e? Homaa, kochi shaayiin siidhantisaa gara manaa deemna. Galata bultaa. Maaliin sodaatte moo? Maal jechuu keessa kamiin sodaate? Harmeen baadiyyaa deemtee itti akka dubbisu. Abbaan immoo gara hojii deemeera. Kanaaf wanti si sodaachisu. Abba! Huccuun jijjiirachaa jiru hambanii. Abba, kaleessa? Kaleessa maaltu ta'e? Kaleessa mee? Kaleessa maaltu ta'e maal taate har'aa nama hin beekne ta'aa jirta maaltu ta'e kaleessa? Abba, gaafa eebba kootii maal naa Eebba isaa jiini sadii afuufa wadaana gaalafattaa mee tokko kennu. Nan jira kana kana wajjin naasuuf laata. Sana ini. Nenyu dawi. Mucaa daree kootii tapha. Maal godhee si biraa? Biyya waan deemeef tikeetii natti kenne akkan fuudhuufi. Si kanas moo? Mucaan kun akka kee cimaa ta'uu hundi dukaama malee ittiin dhiyaattu nan beeka. Eeyyaa abbaa yeroo tokko tokko na qayyabachiisa. Si qayyabachiisa. Ati amma mucaa guddoodha. Waan si nyaatuu fi waan si baasu beekta. Ani abdii yeroo dheeraan beeka. Mana baankiitti sabaratan fayyadama. Yeroo biraa firii fi abdii wajjin wal barsiisi. Nammoo oksiini lamma taawwi. Dhugaa abbaa? Eeyyee. Nagaa ta'e. Eessa deemaa jirta? Mana ispoortii. Har'aan booda akkana jettee akka achi hin geenye. Maaliif? Na dhaga'i waan sitti namni jira. Hawwii baay'een jaaladha. Hawwii argachuuf dhagaan ani hin buqqifne jiru. Hawwiin garuu na jaalachuun ishee haafuuti. Guyyaa tokkoof seeraan dhaabattee na dubbiftee hin beektu. Isheen amma abdii faana waan jirtu natti fakkaata. Kanaaf isheen kan kee ta'uu hin dandeessu. Dhiisuu qabdu. Jalqabas kanan achi si galcheef odeeffannoo garaagaraa akka naa kennituuf ture. Ispoortii yoo ta'e gurraacha furattee jirta. Dhageessaa amma sitti barfatee jira. Kana sirreessuu kan qabdu otoo isaan jaalala hin jalqabin ture. Anis barsiisaa kanaan nagee walii wal loluu hin danda'u. Beekuu waan si barbaachisuuf yookaan barsiisaa kee yookaan obboleessa kee filannoon nan keeti.
Hakka! Cuma, kamu ni. Kanaafuu hundi keessan ammumaa kaastanii haala gaariin of qopheessuu qabdu. Gammachisitti immoo yeroo baatan bilbilaatii himaa. Garuu waan hafeef namni beeku jira. Gaafanni yoomi iftaan ganama bariidhaan kaatanii laga horaatti wal agaru. Yeroo kana argite hanga garaachi kiyya dhume kashiis luqqa'uun isaa nafu. Maalumaafuu akkuma kana argite gidduu gallee gargar isaan baasuu qabna. Boontuun dhaqxee akka itti kennitu godhi. Dabalataan immoo dhaqxee akka dhugaa jiru itti himi. Doorsisee ergi. Qarshii wayiis gurshisanii. Akkam nagaa keetii bareedduu. Lakki naguma si afeeruu barbaade mana nyaata aadaa sanatti. Eeyyeen. Suuraa kana isa fidde. Baay'ee nama ajaa'ibame. Eenyu sitti kenne? Suuraa kana kan natti kenne naa'ol. Maali? Ilaa boontuu. Wanti itti beekuu qabdu naa'ol hawwii baay'ee jaalladha. Hawwiin immoo abdii baay'ee jaalladha. Akkuma dargaggoota jirtu kana abdiin kan inni amma jaallatan dubara biraati. Ani kana naamansi dogoggorti. Hawwiin barsiyaa baay'ee abdiin akka ishee jaallatan natti hojjetu. Ayi boontuu. Sitti fakkaachuu danda'a. Abdiin akka isheen jaallanne immoo isheen jiru gaafa suuraa kana argitu adda baafachuu dandeessi. Maalumaafuu anyaala. Si ajaa'ibu torbee darbe bakka bashannanaa deemee. Deemi afaan Oromoo. Ilaala. Hawwiif siifanii yeroo isaan konkolaataa seenan argeera. Ati duukaa jirta jedhee duuba isaanii yeroo isaanii roobba garuu seensi fa'aa dhaabbachuu hin danda'u. Jireenyaan jiraate keessatti akka gaafa sanaa aaree kan si ajaa'ibu itti fakkeessuudhaaf isaanii fuudhee bakka bashannanaa yoo deemee itti fakkeessuudhaaf. Anaan kan na deeme isaan akka manaa kana sitti dha. Na dhoksan itti deeman jechuudha. Yeroo kanis isaan bakka bashannanaa yeroo deeman akkuma kanas qoqqoodu. Tarii ani akka isaaniif taasisu waan hin taaneef ta'a. Fakkeenya ati isaanii wajjin qabdu maali jechuun isaaniin gargaarta wayis immoo isaan gargaarsa isaan si maali mana barumsaatti wayii qayyabachiisu isin guyyaa qormaataa waan garaa garaa gargaaru. Lakkii waan ani isaan gargaaru hin jiru. Hawwiin barumsaan jiru. Sibanis akkasuma. Beektaa harmeen kun na gargaaruudhaaf waan isheen hin ta'in. Yeroo tokko tokko harmeen kun qarshii yeroo harkaadhaaf hawwiitu naaf kaffalti. Kanuma. Maalumaaf kana booda arumsi yoo rakkatu waan rakkatu sana irratti ammaaf garuu ishee kana Mali gaarii. Baay'inni. Kuni maal qabdi? Nama jaallatanii fi lubbuu akka kennuun hin jira. Wanta sirriitti bakka jiru. Rakkoon qabu maali? Waan baay'ee ulfaatu hin taane suuraa kanatti Eenyu? garuu suuraan kun eenyu akkasitti kan keessaa qabu. Tole rakkoon qabu. Baay'ee galatoomii garuu sirreessise. Howdy. Oh, Bonnie. Come on. Saluto. Si jira. Tai. Oh. Har'a kamiin nu yaadatte garuu manni keenya iyyuu si jalaan banne.
Situ nungin orang bete male. Ida sih kan uji non. Lagi kan. Mal. Mau ikap cuci ular dan yang kita curabir. Malah saja tapi mau. Bisa isi. Pokoknya nak manual kamu berkekaran. Manual lesson deh macam tu. Afan tu one se asosiasi sendiri. One si fit. Lagi tak tak. Malah tak. Nagasati akka bayis jallatu natti mite turte ammarka akkuma duris jallatamu si busheessi tu waliin arginu illee iyyuu bahe akkasii naga keessi maali ati immoo takkan teessu lakki ka'ee naga keessi yeroo deebitu immoo saffana raawwii hamtatee lakki amma miti yeroo deebitu boleh. Akkam nagaadha. Kaleessa mana ispoortii maaliif hafte? Yeroo sii bilbila siin kaastu. Xiqqoo dhukkubsadheen jira. Biraa wal faasii bira jiru. Lakki. Maalumaafuu isiniin barbaada manatti koottaa. Tole. Caalaan dhukkubsatteerta nuun jedhe. Maal taatee? Kaleessa maaliif hafte? Saabuun mirgaa yoo nutti miidhame. Lammaffaa mana ispoortii akka hin dhufne jedhe. Qorumsi dhiyaatee waan jiruuf akka of qopheessinuu fi laga deemnee akka shaakallu nutti himee jira. Qormaata cimaa keessa galeen jira. Qormaanni biroo nan barbaachisu. Dhageessu naa olii nawwii baay'ee jaalata. Kanaaf abdii fi saabuun wal ta'anii obboleessa kiyya naa olii reebanii jiru. Nutis isaan hin dhiisa. Saabuun moo? Eeyyeen dhugaadha. Barsiisaa isin nu gaheera. Inni garuu hiriyaa isaa irra tumseera. Anis obboleessa kiyya irra tumsuun dirqama. Isinis amma booda akka mana ispoortii hin deemne. Utuma maaliif tarii mana ispoortii kan hin deemneef? Firaa'u akkas hin jedhamu. Waan fedhes ta'u nu dursanii kan beeku gammeedha. Isa adeemtu citaa tokko kuftee manni hin dhimmisu jedha Oromoon. Hello, Hawi. Seegaan jira bira inni dhuftu hin deemnu mana ispoortii. Lammata akka gara kootti hin bilbille. Hawwii nama jedhamtus har'aan boodan argitu. Barattoonni seenarii hundi isaanii hin dhufu. Hawwiinis naftee yaada. Abdi. Kai laga deemu. Laga? Ani deema. Maaliif? Finfinnee deema. Maal akkuma deemtamu? Dhimma waa hin qabu. Waligaa shaakala naan xumure siifan mul'atu. Ayyee. Akkam bultan? Kaleessas mana ispoortii nu bilbila siin kaastan. Saabuun ispoortii waan yaraaf akka itti fayyadamne jechuun ni barsiisaa ture. Ati garuu abdii irra tumsuun obboleessa kiyya naa oliin akka hin taanetti cabsitee gadhiiste. Faaloo ba'uu dhuftan jechuudha. Har'a nama sitti siif dhaqqabu jiru asitti reeffa kee kunnee deema.
Gamme baba fidi kotu ngumna. Daba sabida. Hello Abdi, kiyarre ma jira dafi nak kay manat kiyarre ma jira. Eenyu kan siree? Isra Congo. Hawwiidha miti kan kana godhu. Maal wanti chaata? Ati akkamiin dhuftee irra mooraa kana dhuftee hin beektu. Maal kun jamanis? Namni sii bilbilee hin jiru. Maal gochuu dhufte maaltu si'aaf deemasi? Maalaan si godhe yakka komaaf natti himi. Yakka kee ati natti himi malee. Tole dhiifama naa godhoo yakkeera ta'e. Deemachi. Ati maalirra rakkoon kee? Akka biyya tuffattu mucaa koo mana koo keessatti dhuftee harka kee walitti kaafta. Ani naamusa qabdee nama gaarii siin jedhee ani mucaa koo namatti kennan yakka akka mana seeta mucaa koo namatti rukutta. Bayi na laafisa bayi. English kenesi. Merabi, meresesi. Malte. Oromoon safuu beeka. Akka mana tuffatu dhufee mana kootti mucaa koo tirkaa. Namni meeshaa kan yeroo kana si doorsifamu hin jiru. Uftas gabbeessa. Garaagarummaa gidduu isaanii jiru moo mariidhaan hiikuuf yaala. Nama yakka isaa malee bitee boru ati jiraachuu akka hin dandeenye. Boontuun akka hawwii hoteelatti naaf beellamtu naaf taasisi. Kanaafee naaf dhiisi waan nan yaadeen qabu. Jarri kun har'as hin dhufanii ka'e bakka jijjiirranna. Lakki jallisii ta'e asii kanan nu arguu danda'u dhugaa. Kun waan isin hin jenne dhufaa jiru. Boontu akkam? Mario dhuftanii isin hin argine. Isin faana yoo ta'e rakkoo miti. Kooriyaan nan deemu akka taphadhaa. Lakki. Yoo isinitti toluu baate nuti hin deemna sinaasaa. Har'a akka rakkee kan hin dhufeef akka yeroo kaanis rakkisuuf osoo hin taane dhiifama si gaafachuufani. Dhugaa dubbachuudhaaf jalqabatee kee waan naqabsiifte fan kanas si hordofaa tureef. Garuu ammuma guyyaan dabalaa deemu jaalalaan isiif qabus dabalaa dhufe. Ta'us maaliin godha? Kan garaan fira nama goona yadaraan fira nama godhu jedha Oromoon yeroo mammaaqu. Namni akka keetti jaaladhe hin jiru, namni akka keetti na jibbes hin jiru. Dhimman itti si jibbuuf hin qabu. Garuu gaaffiitii na gaafatteef waan inni ittiin qophoofneef malee. Akkasillee natti fakkaatu. Sababni isaas nama ati jaalattuuf nama si jaalatu. Akkasumas siifama nama umurii isa guutuu nama si faana ta'uu barbaadu bareetan jira. Kanaaf har'aan booda akka obboleessa keetti akka na ilaaltuu fi dadhabbiin ani qabu akkanatti tun barbaada.
nama kan biroo kan jaalatamu yoo argame dhabuu waan hin barbaanneef jechuudha. Garuu dhiifama naa godhe. Karim maal gochaa jirta? Ani kan hin jedhu. Hawwiin abdiin maal na godhe jetti? Anoon beekanis gaafachuu yaaluu jira. Kaleessa yeroo mana isaanii deemu keessaan balbala cufadhee bu'aa. Abbaa ishee gaafannaa natti agarsiistee ergasii midhaanis nyaattu itti dubbachuu jiraan jira. Ajaa'iba! Abbaa meeshaa qabatee abdii barbaacha mana nuuf seeta? Haqasa umaanaan godhu ela kunoo itti kenna. Baay'ee galatoomii gootonni fayyaa ta'eef wanta kana yeroo baay'ee nama mudata garuu namoonni deebisan namoota muraasadha. Galata guddaa sii kennaan. Beekaa hime. Ittiin kunuunsa seera baankichaa yookiin piroozijerii kan caala akka gaariitti beekta yaada. Garuu guyyaan tokkicha kana eeyyaman dhabee jettee dogoggora dalagdee hin beekne tokko dalagaa iftaan. Itu, nak cuci esen, ingkar kita tu. Waya. Muka nak esen. Ati barinaa fi seera qabdee dagattee ishee faana jaalala eeggata. Dhageessa qarshii sitti kennifittee karoora koos na jala balleessinaan akka adda kee duraa sanitti deebitu hin dagatin. Amma osoon turre dafii boostii odeeffannoo ishee irra fudhatti. Maal? Qarshii kaffaltanii fi akka inni soobee jaalallee kutee natti dhiyaatu gootan miti? Ni argitu anis isiniif hin hojjedha eegee. Footooshooppii isin hojjettanii hawwii goyoomsuudhaaf eebbisan sana amma dhaqee ittiin hima hundasaayyuu. Mee dhaqaati intalli kun akka mana hawwii kan namni dhoofa. Maal godha dhoofi bitee tumuu dandeessa. Bilbilli kee jalqabe. Bilbilli koo maal jira? Ata amma na soofdamoo? Har'a fuuldura kee dhaabadhee dubbachuuf humna dhabe. Kanaaf xalayaa kanarratti wanta ta'e hunda barreessuu yaaliin jira. Waan hundaa kan irraa hawwadhee dirqisiifamee malee jaalladhee miti. Naa'ol akka ani abdii faana wal si dhabsiisuuf suuraa sobaa hojjechiisee qarshiin na gowwoomsee humnaan na dorsisee na erge. Atis immoo haala salphaan akkasitti gowwoomtaa jedhee yaadde. Hawwi. Walumaan ati naaf oolte hangana kan jedhamu miti. Ifa manaaf godhi jedhee dubbachuuf illee humna hin qabu. Ta'us yeroo ati akkasitti miidhamtu ilaaluu waan hin dadhabeef dhugaa jiru siif barreessuu jedha. Amma kana dhaqiitii abdii dhifama qabu. Abdii, dhifama naaf godhi. Waan baay'ee si jaalladhuu fi waan xinnoo sitti mufadhe. Tureeti, wanta nu qopheessaa jirtu hunda barreera. Anaa fi hiriyoottan kiyya jiraadhumatti nu gubdee nu ajjeesuuf karoorfatte. Innis siif milkaa'uu dinnaan kiyyoo biroo qopheeffattee afaan damma dibachuudhaan dhiifama na gaafachuu dhufuun hedduu akkana jaalattu natti agarsiisaa jirti. Maal ture yakki koo? Wantan si jaaladheefi moo dogongora tokko malee dhiifama wantan si gaafadheef du'a naaf hawwite. Waan ati jechaa jirtu kan hunduma isaayyuu waan hin beeku. Hiyyaa isaan hin reebsisne. Harka keessaa qabaattu malee miidhamuu isaa argitee callistee bira hin dabartu ture. Abdii na dhiistee hin deemu. Akkan si jaalladhu beeku. Ammaan booda akka duukaa komtu. Gocha raawwachaa jirtu kanas hin dhaabdu taanaan ejjennoo mataa kootii akkan fudhadhu cirumaa akkan shakkine. Abdii. Ankobakia mana chise Amasa sijale Osoni yadu Anirriban nabi
Anas sababa gurbaa kanaatiin bu'aa jirtan miti? Lakki abbaa inni hoo maangoona. Akkama maangoon? Suuraa abdiin nama biroo faana ka'e mana suuraatti hojjechiisanii na goomsan. Suura malee qaamaan wanta argitee mirkaneeffattamtu hin jiru? Eeyyeen abbaa. Akkamitti waan xiqqoodhaan gowwoomtan talaku? Mucaa kana jechaan kama sagaafadhu deemtamu waan baay'ee jedhanii arrabseetan jiraati. Abbaa waanan baay'ee isa jaalladhuufi. Dhiisin tana koo rakkoon hin jiru. Walitti isin arraarsa hin booyin. Maaloo kiyyaa koo maaliif abdiidhaaf yaa'uun isin araarsimu? Hawwiin baay'ee miidhamaatti beekan jaati. Ani keessaan qabu. Kun hunda osoo raawwateen ishee amansiisuuf yaaleen ture. Kana qofa osoo hin ta'in abdiinis baay'ee ishiitti gaddee jira. Abdiin immoo tokkicha murteessinaan keessan deemu. Kanaafuu kan balleessite hawwiidha waan taateef akka feete gootee itti araarama. Akkasummaa jechuun qabdati. Maalumaaf waan ifate wallaluu hin qabu. I know we hurt you, baby. Elawi. Nagumo? Amamo? Sorry, Nagumo. Sifuko, abdii baay'ee yaadeen jiru. Waan inni dhiifama naa horsu fakkaata. Omaa yaaddeen kiyyaa waadaan addaliin akka walitti isin araarsi. Dhugaa? Sanyii waan hundana jalaa fashaleessee jira. Diina keenya kan miidhuu dandeenyu karaa cimina isaa osoo hin taane karaa dadhabbii isaati. Abdiin akkuma nani nama jaaladhinarraa fudhatu. Ani immoo morma obboleessa isaatii ija isaa fuulduratti utuu malee fayyaa argachuu hin danda'u. Obboleessi isaa eessaa akka baratuu fi yeroo inni itti ba'u laala toonatti himaa. Deemaamu. Dabalataan immoo ijoollee seera shaakalchiisa. Sadi duwwan durfamaa jirti. Maali waliifti? Hello. Nagaa galata Rabbii akkamaati? Ana abdiidha na bartee. Eeyyee. Gamtaan har'a hanga yoona manatti hin galle daree hanga dhumaatti tu'eera quba qabdaa. Eeyyee mucayyoo yeroo baay'ee safaan adeemtu sanatu fuudhee deeme. Hawwii moo? Dhiifama maqaa ishiillee hin beeku. Tole galatoo.
Muna na sa hotel. Oh, mahal ko. Abdi, perbuatannya arti tak? Perbuatan tunanya ada mati. I proceed with my degree in making fire hits. I think I got just what you need, girl, I'll try a sip. She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna, girl, I'll try a sip. She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna party with Jireenya barbaachisaa jira maaf naaf? Maal jettam? Si, maal jettam gurbaa? Maal? Lakkoofsa obboleessa keetiin atti himi. Isumaan gaafatti ture. Moo isa heduu waan hin dandeenyeef. Akka warra kaanii waan si qusatu fakkaate. Hello. Obboleessa isaa barbaacha olii gaffiiga jedhanii natti himan. Mucaa kita keentaan hiraarsuun abshaalummaa moo gootummaa sitti fakkaate? Garuu ati eenyudha? Eeyyeen akka akkasumaan jettuun barbaadanis na baruufis baay'ee rakkatu naa olii jedhama. Maarree mucaadhaa dhimma maalii qabda? Kan jaalatte hawwiidha ishee waliin maaf hin tumurre? Waan jaalata yeroo namarraa fudhatan agam akka nama gubu morma obboleessa keetii mureessitti argisiisa. Wanti sirraa fudde hin jiru. Sida gowwaan kan qarshiif humnaan jaalala bituu yaadu. Kun immoo rakkoo sitti dabala malee furmaata siif hin ta'u. Wanta sitti qaqqabaman sitti fakkaate mucaa kanarraa huuba tokko kaasnaan ni rakkatta bari. Abdi, kootu rigadhuuti. Obboleessi kee waan si jaalatu natti fakkaatee ture. Moo cuubee kana sodaatatti laata? Sodaatuun illee si
Ati amma ko bagay si Barla sa barangay Sinita. Kale sa timar ka katilu. Wargam taw kam sa ya kasi barbara ni walalte. Iya. Kane susuraj kakamu ba ne wana mudunya na ture. Kale sa ga isa tigre. Afan ke samma gara ke badata miti. Dabaaf malee fooniif nuuma jette saree jedha Oromoon yeroo mammaaktu. Maal godha nuti akka diinota keenya wal gurmeessuu dandeenya ture. Garuu kan akka leencoo kumaa mannaa gamtaa xiqqoo sana wayyuu. Dhugaa keeti. Lakkii dhiisa isa jecha nama waraannan gara. Bakka gamtaan jiru baay'ee jira. Kottaa deemee finnaa. Lalanis! Lalanis! Abi! Ah!